Raasa gurguddaa uumamni bilisaan nuuf laate keessaa yeroon isa tokko. Yeroon ammoo bakka sadii gurguddatti qoodama. Yeroo dabre, yeroo ammaatii fi yeroo dhufuudha. Gara biraatiin kaleessa, arraa fi boruu jennee yaamuu dandeenya. Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment. Qophiin keenya kan dammaysee ilaalchaa fi jireenya namaa jijjiiruu danda'u Forex Inspire kunoo jalqabee jira. Qophii keenya irraatiin waa'ee yeroo dabreetii fi yeroo dhufuu dubbanna. Garaagarummaan kaleessaa fi arraa maali? Walitti dhufeenyi boruu waliin qabanoo maal fakkaata waan jedhu irratti xiyyeeffannee turtii ajaa'ibaa goonaati. Hanga dhuma sagantaa tanatti qaamaa fi qalbiidhaan na hordofaan nafeerraa teenyitan kabajaati. Qopheessee dhiyeessaan sagantichaa Ambirraa Jamaali. Kaleessi arraa miti, arras boruu miti. Kan dabre seenaa ta'e dabre. Arrara ta'anii kaleessa keessan jiraatan. Garuu kaleessa akka seenatti yoo irraa barannee bira dabruu baanne arra deebinee kaleessa keessa jiraanne jechuudha. Kaleessa bu'aa bahii hedduu dabarrus gufuu hedduun qoramnee ibiddamee kan dhabnus beekii wanni guddaan dabarree arra gahuudha. Hammeenya yeroo dabree kaasanii anaannatuu fi laada lammadanii deebi'aa ja'anii rakkoo kaleessa dabarteef arra hirriba dhabuun hin barbaachisu. Kaleessi arra kee akka balleessu hin eeyyamin. Kaleessi dabree jiraachuu yoomillee hin irraanfatin. Garuu hundaanuu eenyummaa kee isa sirriisan kan bakka bu'ee ibsu haala kaleessa dabarsitee fi akkaataa amma keessa jirtu kanaa miti. Eenyummaan kee kan boru kana hunda caala. Wanni si malu isa kaleessa dabarsitee fi isa arra harkaa qabdu kana harka hedduudhaan caala. Kaleessa isa akka deebi'ee hin dhufnetti dabarsa dhiisiti akkaataan arra keessa jirtu kunuus hin madaalu. Egaa obboleessoo kaleessi kaleessa seenaa tahee dabree jira. Rakkoonis furamte dhukkubbii wallaanamte madaan kaleessaatis qortee jirte. Of duuba deebitee dhukkuba dhokatee hin dammaysin madaa qortee hooyxee dhiisuuf sababa hin barbaadin. Yeroo rakkoo dheeraa dabarsuu malta waggoota rakkoo hedduu lakkooytee dabruu dandeessa. Salphina morma ol qabachuu si kutee balleessaa ija keessa nama laaluu si dhorge balleessuu dandeessa. Hiyyoomtee harka namaa eegdee beeyta taha. Wanni hubachuu qabdu garuu seenaan kee isa kaleessaa qofarratti hin dhaabbatu. Jireenyi kee guutuun akka kaleessaa san hin ta'u kana amane. Sababni isaa Rabbiin humnaa fi dandeettii kana ittiin jijjiirtu siif laatee jira. Akkuma arraan tanaa harka hedduudhaan bakka kaleessa turterra caaltu boruu ammoo jijjiirama addunyaa afaan qabachiisu fiduuf jirta. Quba qabaadha obboleessa kiyyaa. Akka kaleessatii fi haalli amma keessa jirtu kun siin hin malu. Sadarkaa siin maltu ga'uuf garuu hin taa'in. Kaleessa kee akka kaleessatti seenaa kee akka dabretti yaaddee of fudhatte arri kee hedduu akka caalu fi guyyaa arraa kan kolonii guyyaa kaleessaa jalaa bilisa ta'e qabaatta. Yeroon dabre mana hidhaati. Mana hidhaa ofumaa ijaarrannee itti hiifiin du'a. Wantoonni tokko erga ta'anii yeroo dheeraan dabrullee akka waan kaleessa ta'anii inumaatuu akka reefu ta'anitti dhufanii fuulduratti mul'atan. Yoo dheessite jalaan baatu, yoo itti dhiifte isaan sin dhiisan, yoo irraanfachuu barbaaddes siif hin hayyaman. Furmaanni jiru tokkichi waan dabre irraanfachuuf rakkachuurraa dhukkubbicha gadi fageenyaan dhukkubsattee keessaa bahuutu furmaata. Guyyaa kaleessaa isa ati akka guyyaa arraa ta'uu hayyamteef qofaatu si jeeqaa jiraata. Seenaa ati amma kee keessaa akka jiraatu hulaa banteeftu galaana yaadannootiin jireenya kee booressa. Arraa fi kaleessa bakka sitti wal jijjiira. Wanni hundi yeroo irratti akka daangeffamu, wanni uumame hundi yeruma ta'e sanitti akka raawwatu, eenyummaan kee immoo haala yeroo irratti hundaa'ee akka hin daangeffamne sirriitti of eeggadhu. Kaleessa waan hedduu dabarsuu dandeessa. Arrallee waan hedduutu si mudachuu mala. Yeroo ammaa kanas waan feete keessa jiraadhu. Garuu ammallee waan kana caalutu si mala quba qabaadhu. Wantoota harka hedduun kana caalu akka argachuuf jirtu ammoo parsantii 100 amane. Wanni tahee akka tahetti, wanni tahus akka tahutti, wanni hin taane fi hin tahin ammoo akka hin tahinitti fudhadhuuti gara fuuldura keetii imala itti fufi. Fuuldura keenya abdii carraa fi kennaa guddaa tokkotu nu eegaa jira. Namoota hedduuf kennama garuu kan itti fayyadamu namoota muraasa qofa.
خنا في أبدين قدام كن مالي تبلي سخيا قويا برو جاما أرنا تيسي خليس سخيستي هجتون دندسو خليس إرقى دبري وني أتقولوا دندسو همين يافي غارم من دبري أرنا تيسي أدسو قفا خان دبري أدسون الرافي خليس والكتة سورة قويا دي الدم تاني أدسورة دقيقة دي الدم يالون فرتوم الكائناتي إذا خليسا قفامتي وهي بروتس تاني يادون تدبنا خليسا دبري قفاس صون تاني أرنا تاني برو أكمن تهجاني هم ناول ركتونس هم نوفي فتوفي ميرا خاقوم سايف كيسا تأجي سودان ألتي فايدة برا توكلين قابو أكا كوروناون جاوتي برسنتين ديدمني وانا تيغوتو بوا برسنتي سديتما أرقم سيساجا يرو ديراتي سي برو خيا درا yoo qaatee waan xiqqaa tokko hojjettee milkaa'ina keetitti karaatiif jaaka barataan kutaa shan baratu if duuba deebi'ee barumsa kutaa afurii hin qo'atu if dura sutaalee barumsa kutaa jaaffaa hin hordofu yoo kana godhe immoo qormaata irratti rakkootu isa mudata qormaanni barataa kutaa shaniitiif dhiyaatu barumsa kutaa shanaffatti kenname barataan kun garuu barumsa kutaa afuraffatti barate kana irraanfachuu hin qabu bu'uura isaa waan ta'eef kutaa jaaffaa seenuudhaafis arra jabaatee kutaa shanaffaa barachuun murteessaadha. Jireenyi ilma namaa kunis akkana deebitee boru keessa jiraachuu fi arra dhiiftee boruuf bololuunis qofaatii hamaadhaaf nama saaxila. Yaadni tokko siif dhufee karoora itti qabaannaan yeruma san eegale yaada sammuutti si dhufe tokko hojiitti hiikuudhaaf yeroon gaariin yeruma yaaddisani yoo teessee yeroo dheeraa yaaddee fi waan arra dalagamu boruuf keesse yaadichi sammuu keessatti dhalate sun sammuu tee keessatti dulloomeetii osoo lafatti gadi hin buune sammuu mattee keessatti du'a quba qabaadhu. Dhugaadha obboleessoo boruu akka kaleessatti hin dabarre garuu wilii hin dhufne quba qabaadhu. Isa ammatti siif kennamee harkaa qabdu guyyaa irraa kana keessatti garuu boruu kee sirreessuudha dandeessa. Kan sirreessitu ammoo teessee yaaddoytee osoo hin taane jabaattee hojjetteeti. Bakka tokko teessee waan wal fakkaataa hojjettee tarkaanfii wal fakkaataa fudhattee sochii bu'aa hin qabneen osoo hin taane akka keessa turte jijjiiruudhaan yaada sammuu keessaa qabdu lafatti gabbuusuudhaa fi hutannoodhaan hojiitti seenuudhaan boruu kan kee kan bareechuu dandeessu. Bu'urri arraa kaleessa ture bu'urri boruu ammoo arraan tana keessattuu yeroo ammaan tana. Rabbii gaditti furtuun jireenya keetii fi galmeen jireenya kee kan fuulduraa harka keetirra jirti. Balbala ati ofitti cuftee namni dhufee sirraa banu hin jiru. Osoo furtuu harkaa qabdu namni biraa akka sirraa banu gonkumaa hin eegin. Karaan boruutti nama geessu ni hammaata. Bu'aaf bahii heddummaata. Qoreedhaan kan xaxameedha. Tarkaanfii hundarratti gatii kan nama kabalchiisudha. Qorumsa ulfaataadha qaba jechuudha. Akkasumatti karaan salphaanis ni jira. Karaa gatii sin gaafanne wanni barbaannu hundi waanuma bakka teenyutti nutti dhuftu kan nuti fakkeessu. Humna keenya dadhabaa fi nama dandeettii hin qabne taanee kan hamilee nu cabsu. Karaa namoota biraa fayyaduu dhiisi mataa keenyaaf illee ilaalcha gaarii dhabnee duubatti itti aanfnu hedduutu jira. Irra hedduun keenya hulaa cufneetii akka aduun mana keessatti nuuf iftu hawwaa jiraanna. Aduun ifa ishii nuuf laachuu fi dukkana mana keessaa ifatti nuuf jijjiiruudhaaf jalqaba hulaa irraa banuudha qabna. Hulaas cufannee aduudhaas barbaanna. Onnee tee jijjiirama boruutiif arruma yoo hin banne xiyyeeffannoo kee guddina boruu irratti yoo hin deebifnee fi abjuu kee yoo hojiidhaan hin deeggarre wanni tokkolleen hulaa ati cufattee raftu dhadhee kan si kaasu hin jiru. Ifumaaf dammaquu dandahi yaaduu fi yaadda'uu qofa osoo hin taane waan yaaddee hojiitti jijjiiruudhaaf tarkaanfii fudhadhu. Arra teessee boruu keessatti hin deebiin akkasuma arra keessa teessee boruu yaaduudhaan hin fixin arra kee fayyadamii boruu kee bareechi. Egaa kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment qophiin keenya Forex Inspire irraan tana qabannee dhiyaanne hanga ammaa hordofaa turtan kana fakkaata. Qophii keenya Forex Inspire biraatiin hanga walitti deebinutti horaa bulaa.